Akka mooltanii galgala kana Waaqayyo sa'a kana ergaa akkana jedhu isin eebbisa. Waaqayyo haala kam keessattiyyuu bakka kam keessattiyyuu Waaqayyo gaariidha. Waaqayyo sirriidha. Waaqayyo beekaadha. Dhimma keenya bulirratti dheerate irratti wanta guyyoota baay'ee lakkoofsise irratti waa hundumaa irratti gaarummaa Waaqayyoo waan mul'atuuf Waaqayyo irratti ulfina waan argatuuf bule malee Waaqayyo dagatee miti. Waaqayyo dhimma keenya sana dhiisee miti. Yeroo hundumaa Waaqayyo nuyiif ijoollee isaatiif gaariidha. Warra sarratti amanataniif, warra dhugaaf hafuuraan duukaa isaa bu'aniif, warra kan mataa isaaniitiif du'anii kan Waaqayyoodhaaf jiraataniif Waaqayyo gaariidha. Wangeela Yohaannis keessatti kutaan macaafa qulqulluutu akkana jedha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos duuka buutota isaa wajjiniin osoo adeemaa jiru nama dhalachuu isaa irraa kaasee iji isaa jaamaa ture tokko itti dhufu. Gaafa sana duuka buutonni isaa akkana isaan jedhanii isaa gaafatani. Yaa Gooftaa dhaniin dargaggeessa kana ofii isaatiif cubbuu hojjete moo maatii isaa cubbuu hojjete moo maaliif akkana ta'ee dhalachuu danda'e jennaan Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara duuka buutota isaatti garagalee akkana jedhe. Namni kun ofii isaatiif cubbuu hojjete otoo hin taane, maatii isaa otoo hin taane, qomoo isaa otoo hin taane, hojiin Waaqayyo akka mul'atuuf, nama kanarratti harki Waaqayyo akka mul'atuuf, ulfinni Waaqayyo akka mul'atuudhaafidha kan akkatti uumame jedhe. Nama sana Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo sana ija isaa hiike fayyina guutuu argate iji isaa hin arge. Har'as obboleessa kiyya obboleettii kiyya wanta turee jiru irratti, wanta bulee jiru irratti, wanta guyyoota baay'ee lakkaa'ee jiru irratti Waaqayyoon dagatee miti. Waaqayyoon dhiisee miti. Dubbiin sagalee Waaqayyoo faarfannaa keessatti akkana jedha. Inni Israa'elin hiiku hin rafu, hin dagatus jedha. Waaqayyo nu dagatee miti. Waaqayyo nu dhiisee miti. Gaarummaan isaa akka mul'atuuf, ulfinni isaa akka mul'atuuf, haaleluyyaa, guyyaa isaa irratti isa caalu, akeeka caalu waan nuuf qabuuf bule malee waa Waaqayyo dagateef miti. Kanaaf amantiidhaan galgala kana akka nama Waaqayyo sirratti dubbadha. Waaqayyo gaariidha. Guyyaa gidiraatti, guyyaa rakkinaatti, guyyaa haala hin mijannee keessatti inni iddoo baqaati. Waaqayyoon amanadhaa. Waaqayyo irratti of